إيجا أبليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتوتا في وردفتوتا عند خيسانو بكم جلتنتي سلام من خالقا اسم برا نوفاجرات سنين جتشا إن شاء الله تعالى أكو مغرتي أستاذة فيديتين غافيلي أدى أدى غافت جئتي أستاذ نخيني هاقلة تومو جزاه الله خيرا رب جزاء إساء خفلو في أصوبك كدلقا جروتي نوفي إتن ديري سنو hundi keessanuu mee hoggu takka sheer godhaa silaayittu yeroo tana namni hin jiru mee ustaada daawwattootaa fi hordoftoota keenya kanarratti salaamadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريانك يا ودفتوتا حمزة شيخ جابر بيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف غلطوما نسنجا إن شاء الله بقربين يروتنا إنه إيجي نتيس الحمد لله الذي أصبحنا وأصبح الملك لله. غارينس غار صافا ما بري جرتي غارين أما ديا جرتي غارين واري جرا على كل على مساء خيس جرتني نجين ربي إيمان خيس جرات دانجان. أوكي أستاذ واري دي شمالي نموتن غارين بيخاني. واري تون ساعة دبجة أفتنون غرتي صلاة زوري وقت متانا. أوكي أستاذ غير جران تنا ونني نصير للسيدي يفدي في غافيلي جبابدو تك غافيلا ممكن سيجافة تشوفي. أستاذ جمال أبو معاذ أهل الذكر دعوة شو أكملت إيجالو دندي مالتم إسحاق خاص إيجالو دا والله وانغاري دا سينان ديرتو دا الحمد لله بكر رأي قالك أبا أهل الذكر اللي مكا وانون دي أساسا بكر رأي قالتك أبدي يونا لقيتنا إن شاء الله يعني وانتك قواعد بكر رأي قالونك أبدي وانتك وان منودر جرور رأي قال أجرتي سنر رأي قال لمالي وان هنجر ريمت إن شاء الله أكم أجرتي كعبة تجرى لوكانا أصلين إسي نما جارك أبدي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا وتقبل منا قرتي جاني خرطا وان جرور رأي قالن نوتيس قال سوشيال ميديا نما جرا أن إيجل له يعني وهم الدعوة كانت ميديا هدو حقيقة متى فرصة قالوا مالين بيجتنا جرا يعني هواسا خيني قرتي يرون يادو قافان كينيا توريس يعني قرتي راديو بيجتني تكان راديو أمانتي إسلامات على كيسيسو السلام عليكم تكاد دقيقة بيخوان يوم كجيبي مالي كينيا تين درا دقيقة قرتي إقرأ بيجا قرتي بيجتين إسلامي قدّا حسبنا كينيا قدّا هواسا قدّا كسي كينيا قوتو في هواسا كينيا أورومو يولي في دولة تنرفان بيه أورومون تون ولي قلت قرتي أفريقيا تن بيجامي إيست أفريقيا ولد دبل تردو أورومون so sani biyyatana keessatti waan amantii ton akkana jiru gaafa sirraa fudhadhee deemu ture alhamdulillah biyyatana guruufnes waan reediyoo akkasiitis hin jiru namni waan siyaasaa nama qaba Oromoo TV tokko jira waan siyaasaa takka agartee hafarsa sirbaa fi waan aadaa teenyaa guddifnuu jeetuma community'n kanuma islaamaa jiru waan agartee sirbaa waan maalayaani tana waan amantii nama calaqqisu naga jalad deemee tiin obboleessa keenya tokko ammiyaasin hojii seenee sagantaa ji'uma ramadaana keessa sheekotuma keessummaa dhufu sheekh Amin Roo fadhuufaa Sheikh Ali Jimma khadufa jaluma deemeetiin gartee mee sagantuma daqiiqaa takka zaa takka akkana waan kana gartee nama afe dhiyeessuu sodaatan dhiyeessuun dandeeyu jaan kan waa beekus kan sheeka namuu dhiyeessuu sodaataniif dura Sheikh Ali Jimma TV tiin seene gartee akkasii achirraa seen markeetiin jira waan ati jette inshallah gama keessatti achirraa seeneetiin akkasitti gartee sheekotti achuma waanuma sanuma nattu kanname wagas deebi'ee yeroo dheertuu booda daawaa adda addaa sheekan gartee Ameerikaa keessa jiraatu gartee kallattiidhaan ka dhufuus gartee hunda afeeruun ture alaa kulli haal gabaabsuudhaaf akkasii achirraan deebine waan gartee kanama yeroo nuti irraa baane sirbaa eegala gartee waan kun akkana ta'a waan kun yoo addase gartee hawaasni dilli kun Oromiyaa xiqqoo Minisootaa keessa jira waan kana yoo eegallee obboleessa keenya Shamshuddin Yusuf tokko beekuun oltu nama sirbu gartee habari jambo mzuri sana mara kaja afana dadda di sirba beta ni tawbate ni sanis waan ogummaa tana qaba media hajaru jare website di waitis jare media gartee Tawfiq TBN Tawfiq Broadcasting Network kan jiru tokkoon eegalle gartee achirraa hafarsu turre waan kunis waan masjid tokko calaqqisa fakkaati masjid Tawfiq Oromoon tun naannoo hundaati masjid dadda jira jennee gartee achi booda gartee yani waan gartee waan Oromoos keessa qabatu Oromummaas mul'isu gartee maal jettaniin OIT gartee Oromiyaa miidiyaa gartee Muslim waa goonenne tunis waa OMN walitti dhufti hin taane tuni gartee nu faalleessuu fi jettee oofne gartee OIT goone Oromiyaa miidiyaa Oromiyaa Islamic Television goone chi afarsuu turre duuba inshallah taala akkasii sanis alhamdulillah deemaa jira achi boodas
TV'n Islaamaati achumaan jaamamachiin gartee bahee heddummaatee alaa kulli haal gartee bakka olii gaddeemu kunis siyaama ati as kootu achi maarree kaan Oromoo TV'nis kunis as taa'e jennaan gaa waan kana waan eega khayrii taate sa yaani namni kunis beektaa sheekootii tanarra namni gartee maal jettaniin walitti naafuun jiru dhugaan isiniima gartee warra miidiyaa kan namni walitti naafu haqiqatan kan kitaaba tokko walitti qabnu kana biyyi tokko walitti hordofnu namni isaanirra gartee hinaafuun jiru yoo nama tokko fidde yoo sheeka arsii tokko fidde haararii tulola yoo haarar fidde kaan tulola ani yeroon sagantaa godhuun dhugaan isiniima akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam gartee yaani yooni fi gartee Salmaan Faarisi Bilaal keenya gartee gurraacha Habashiyyuun wa Hamza Qureeshiyyuun wa eenyu kan gartee Ruumi Suhayl akkana waqeezi amantii tun gartee iskudhaa jirbaan bayyaa'inat waan adda addaa waqeessa qabdi miksi so saniif gartee ani yeroon godhu isa jimmaatiin afeera isa arsiitiin afeera fedhu Oromoon harar miidiyaa bantu fedhu arsiin bantu waan kun amantii eega taate wal keessa goona gartee akkasii oofee gaafa godha guyyuu achitti deddeemuunis siif hin taatu meegaa namni kun gartee sagantaa tan yeroo gartee guyyaa sanitti namni si waraabuus hin jiru miidiyaan gartee saa qabdii kallattii dabarsuu qabdii TV'n akkasii qabaa miti ani yoon taanuma godhee yoo safirraa jeetiin ifumaafuu waan kanarraa wala batee yoo nafarsee manuma kiyya taa'ee jee achirraa gartee eegalee jechuu gartee maqaa kanaa sheekamni biroon naa baase. Ustaaz ka'annaka taqul akka waan jechaa jirtuuti miidiyaan kiyya miidiyaa freedom gosan laallanne bifan laallanne saban laallanne tanaafuu maaliif harar dhiyeessita maa arsii dhiyeessita bakka naan hin jedhu ahlu dhikri yoo akkana jee ammas fakkeenyaaf seena nama siyaa dubartii maa dhiyeessita siin jaa yoo nama kaafiraa achirra dhiyeessite deebi ammas jechuun gartee nama jechuun gaasiin hin jiru direct waa nama dhadhageemaa miti gartee maa durrigee miidiyaa durrigeeti yoo gartee warri waliin gootu kunillee siin hin jenne warra gartee ija biraati ilaal maal miidiyaa akkamii kun uummata siyaasaa tokko dhiyeessite yoo gaafa Jawaar dhiyeessitu yoo kaan dhiyeessitu kaan paartii wayii dhiyeessitu namni waan kanarraa wala batee hafarsee gartee abbaan co-founderii itti gaafatamaan ana harabbii itti gaafatamaan kanam takka nan ajajne kan haati manaatu nan ajajne lubbuun tiyya qofa ajaju je'eetiin gartee achi eegalee maqaa kana Saaluu Dikri daawwaa shawakkeetti itti eegalamee qaba inshallah Sheekh Amiin Ibrootiitu gaafa biyya tana dura dhufu namni gartee shabaaba biyya kanaa keessaa dura fuudhe ana amta dura biyya tanatti fuudhe abbaan maal kuno meeqaa seeni gartee an dullacha qeyroo na seeni beeyta so ana fuudhe beeyta kanaaf kasuma na dabbad namni ijoolleef nu taafalee umbii teenya gadiin ta'e jirra fuula keenya raatee jira jirala akkana bar shayni ahlu dhikri da'waa show maqaa jedhamu kana Sheekh Amiin Ibrootiin moggaasee jechuu isa akka itti baasee qaba dhaabbadhu wayin namaaf waa ergu jira ergi duba gartee seenaan obboleessa keenya Abuu Mu'aaz seenaa ajaa'ibaati duraanumaahuu Keeniyatti wanni kun isa keessa turee jechuu jiran waan amma bakka gahe malee amma asiite ummataatu artiin akkamii eegalte gujaan beeyta artiin na keessa jirti waliin dhalee daja amantii namni waliin dhala artii waliin waan hin jiru amantii tana gartee kan irra dhalan amantii irra dhalannee amantii tana calaqqisiisuudhaaf gartee hawaasa kiyya gaafa suma na seente quraanicha dhaggeeffanna hadiisa afaan Kiswaayilii afaan Soomaalee afaan Ingiliffaa dhifa dhaggeeffanna hawaasni keenya waan akkanaan qabna islaama hin jenna maaliin jechuu achirraa dhufte dura waan Ahlu Dhikri san yoon deebe sheekaatu waa'ee masjida keessatti waa'ee gartee fuudhaaf heeruma raasaa harka baasaa deemee namuutu waa'ee fuudhaa san maasa shabaabni dilli kun mee atis shabaaba ani shabaaba qaamata 45 namu shabaaba ni nyaatan ni dhuydan infuun akkanumatti ta'e fuudharraa maal haasoo ana qofaatu fuudhe akka jeen waan fuudhaa namticha kana waan muwaas kana Ahlu Dhikri isa fasaalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna jeen waan fuudhaa isin beeytani darasaani yennaa achirra aayaa quraanaa san gartee fi suurati nahl ta'e وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنت كيو ورّو أقوم قبو أما يو قرتي وان ميديا حمزة فقافة قرتي وان فتوى شيكوتي قافة وان لفقوتو وان دكتور رفتي قرتي وان دكتورة قافة شيخ أنوار انديتي قرتي متاخنا نبقى كمين قودا انجبتون قرتي ساني جتشو ساني فربي نمهون دوان أقوم خاني في قرتي ساني راين أتشر إيغالي arte hafarsu egale hamza fi rabbi subhanahu wa ta'ala sirra jalato
Okay, gaafii duraa akka bareedaa fi akka gaariitti seenaa bareedduu itti dabaltee nu himte nu deebiste hedduu nu godhatoomi. Gaafiin lammadaa ustaaz miidiyaa kana yeroo gootu yeroo mataa ofii qabdamu yeroo hojii teetirraa murtee gootamu moo yeroo hirriibarraa gootamu moo laata dhiiroo dalagumaafuu kana qabdamu mee ummata kanaaf himu. Allahu akbar. Dhugaa keeti. Wallahi nama na ifin ajaiba ana kana maatiin tiyaa na ajab abu muas atiin kun akkami jiraata nan jangarte me miidiyo yachu waaya miidiya namu sagantuma takata ufi video ifdu keessa waraabde editi goote dabarsitu guyyaa nan fudhatu kana fudhatu upload jechuudha ni beeytani garte jiruuti yani anan ninda an jiruuti takka dalagaati yaas December talongoti yerraa muramale nin dalagadda maatii tiyaasi nisnin baradda nisnin barsiisa ammoo garte waan kana guyyuma khiyyirraa garte dalagaa booda fa garte sa'aan garte biyyaatu wal dhabdi kallattiin an yeroo nama kun ona bira dalagaa saa meeqa daleeyda saa meeqa saa meeqa miidiyaa goote guyyaa gize gari saa kolama guyyaatti saa saddeeti gizumaan irraa bee guyyaa boqonnaa kiyyaa guyyaa arbaa siifi guyyaa garte sabtii fi aladaati kan waan miidiyaa irra hedduu guyyaa sabtii fi aladaa boqonnaatiyya guyyuma sanii nafarsa sanuma. Okay, masha Allah. Duba gartee akkuma amma dhageessan kana ustaadni takkaa dalagaa isaatis dhiisee hin beeku. Takkaa gartee jireenya mana keessaatis dhiisee hin beeku. Ijoollee isaatis barsiisuu dhiisee hin beeku. Akkasuma wajji ummata keenya hawallolee fi beeki gaa warri isin miidiyaa irratti ol baaftan waa xiqqoo wal quba qabna warra keessaan fixxaniitu hedduudha. Namoota kana argachuufoo maaltu isinirra gartee akkamitti argachuu dandeessan bilbila nama kanaan beeytan onlaayinuma irratti beeytan. Haala kamiin nama dila kana walitti fiddanii garii walii araarsitan. Amantii Islaamaa ta'u namni dilli seenu kun maaliif seenaa jira? Gaafii bareeda Hamzaa kiyya Ustaad Hamzaa galatoomi. Haqiqatan nuti gartee yani da'awaa sila da'awaan itti godhuu qabnu da'awa jechuun udu ilaa sabiili rabbika jechuun nama gartee amantii tana hordofne akka kiyyaa fi keetii kanaa miti. Akka kiyyaa fi keetii kun fadhakkir fa inna dhikraa tanfa'ul mu'min yaadachiisuu barbaada. So kun gartee waan video hero hedduu an waan gaafadhu ummata kana yeroo warra amantii tana dhufu amma warra duubaan islaamaa warra yeroo takkatti wallahi nama 8-9 garetti amanotu jira gartee nama dhufuun feenee jira wooma irraa barataniifiin fida malee gartee yeroo takkatti garee guutuu amana jiruuti ya keessatti nama online kana gubbatti afaan oromoo dubbatu yoonii fi gartee Qamar Hussein Ustaad Qamar Hussein taate malee agareen beeku dhageen beeku arra isinii gurri keessan isinii faakannu Abu Mu'az warri gartee online irratti isarratti amanaa jiru akka waa xiqqoo taate quba qabaadha. Kanaaf miidiyaa kana gadhaabuun nu barbaachisaa jechuutti fufu Ustaaz. Akkasii gareedhaan gartee shaadaa qabsiisuun akkasii so duubaan akkasii dhufan yoo gaafadhu maal irratti gartee nuti da'awaa haqiqatan masjida deemneetti godhutti hin jirru kitaaba isaanii qulqulluu takka baayibila gaanni jennee jechuutti hin jirru haqiqatan waanuma ati viidiyoo ati faan Hamzaan waraabuu raayyaan kaayuu gartee nashidaa adda addaa obboleeyyan himeen fixuga kanuma warra dhaggeeffatu jiru haqiqatan yeroo hedduus na gaafatan maaliif gartee dubartiin irra hedduudha dhiirtiin isin jiran warra gartee waliin boyfriendii fi girlfriendiitii jira miti shari'aa islaamaa wayii hordofani warra kana gartee waliin amanuu jira gartee warra kana eega tajaartiin jala amantuu jira takka jaarsi jala amanuu jira yeroo kana qunnamtiin saala jidduu isaanii haraam taate akkam addaan ariitu yeroo kana amantii yaamta isiis yeroo kana ta'e ni haaseessita wallahi nama hedduu nama 7-8 kan gartee waliin amane jaarsaa fi jaartii deebi akkasumatti illee hiriyyaan isii jaalalleen isii so nama kana addaan facaas shari'aan islaamaa salaatu wassalaam. لئن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ربي غرباتك ونما تكسيك تلتوتو قال دي مرة قال إذا بريدا قال دي ما جتشون الرانكنا مالتي هنا لامبورجيني فيتو طيارة فسري فيتو طيارة فسري سيقالي لامبورجيني تكا $1,000,000 مليون لما في چنام بيتاچوتو چنام بيتاچورا نما تكسي أمنو تورا چالا دي نبي محمد. يا أبو معاذ إن شاء الله تعالى دعاء اللي نقول إنما هدو سير كامنا جرا من دا قدار كتاجر تا يتبو بسيفارتين كبيتبو أكسي سن قرتي
وانساني تشارشي ديني يا متنجرو خرارة ديمي يا متنجرو أكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نمو وانو مربي إسا أمي وكل ميسر وانو إسا أمي في ربي خرائس علافس ميديا تكو ميديا لافسا تكو وابريسو تكو يدلو تكو مخماسة تكو قرآن قرائسو تكو حديث قرائسو تكو فتوى نمو ربي سلافس نمو قلن دي أكبيتين بيتا وانا برون سايرو دي ماتين تين أبو موازا كدكتور توفيت أتيمو دكتور ما سنت فرين نانكوت تكو غرتي نجد فدا تكو غرتي انجينير توفر تكو بايلوت توفر تكو غرتي ميكانيكا توفر غرتي تكو اي تي كمبيوتر توفر ماتين تني ومو دكتورا كان قفا غرتي بيتا سو سنيف غرتي نوتي دا وان كاناني دفا جرا ملائكتان ان فيديو متين يتن والله هلكن اسن هردفنا جان انني اجاي بر امتا ميقان سور درف جرا مارين هردفا نما مقاد ادنا يمتي فيديو كاناتين جالد اكنت الردون فيديو منوتي افارو لافتو لايوت لالي نايسن نمني توكو سيداوتيف والله الدنيا تنرى أديمتين نمني توكو فيديو سيكاج إلو فاجر هدون إساني أما خغرتي دوفي شهادة أفانك جرتي والله خانين أفانك عيب وان كان أنغرتي عموني خيني أركوها أمانو مالك دوبرتين قوفة الدماتي جران لفا عرباتنا دوبرتي ردو الدنيا تنرى دوبرتي ردو إيرتي غرتي نما خدا أفوري خانجرو دوبرتين نما دبالا ما في غرتي وهي سو غرتي نمني خنا إره الدنيا لفا عربا خانجرو خانا دوبرتي سنيف غرتي خانا مالي بيجاد أدى ترى رفاني أمانتي سينو نمان ديب دوكي دا أكنو زومي جرا غرتي غري جرا نما مالا قبر سومالي لان ديرا نمني غرتي اتغوني وبلجان كيا غري غرتي أمانو في أمانتي والبري يتوجرا خوني غرتي ورا أمانتي إسلاما سينا قف فاتحة برسيسو ألف باتا برسيسو ربين إنيو نبي محمد إنيو أكيدا برسيسو غرتي وان الرادو فانسان كيسا ديكو ماتي إساني كدعوا غمانا يامن إسان تفيدو جرا هريا إسان تفيدو جرا وبلجان كيا كان شوشال الميديا رجرو باية غلطو ما دوبرتين تين والله هركا دبرا دبتي دوبرتين تين دعوا غرو جرا بك دلغا ولين دلغن دعوا اتغوتي صلاة إسين صلاة توركتي متي نسيدات دادا دقي فتوخانا نمني غرتي الرأسر ونمني دقيتي الرأ أرغارانا مانا بيتا صلاة غون وان إسان دقي غوجو دقي فتان كاناني هرياسي أدى تغفيد وبلجان كيا مقاسا أولين برباج شدو إسان تغفيد غرتي غمانا دفو جمالي نمني باجين أمان سيسا غلقسا واني كناغون أو غاما أمان تي دي بتجان إيغا أمان سيفتي رسول صلوات ربي وسلام أمان سيسيتي برسيسا مالي قد اللقس أمان تي برسو قبض أمان تي نما هندان نايسا دوبرتين شهدا قبسو انديتي ديفتي وان أبو موازين بربادن نما خانا واخنو في وابرسيسو إيغا أمان تي تنيامتي غرين والله أمان تي رايلي هما هم بيخو نمني خيني هدوتو غرتي دعوت ياما جراكي كتان وان ندران خغورو جران هدوتو جرا أكنا دفو جرين نما كان سيمادا دعوة جتون وانا كنا سلا كلتيم دانم وان خيرو جته أورومون غرتي كافرا إنجرت ومن خيني غرتي مثلا فاقي كتان لغوان سينما غرتي وان كانت والهايا ونوانك سياسة جار نتاكا أمانتي تناس نما فاقو ماچنو أكمرا جانجو أمانتوس أمانو باتوس خوتو أمانتي ولا غري خيسا نما أفوري تجرا نما كافرا نين أمانا جينو مدقفو يرونا خاني جا غافي غافت تكا متانا دكول سيتي وقاسة ديبودا أمانتي أجيب وقاسة ديبودا غرتي ندوك غافي نغافتو أما خليسا ندوفتي بوچي maal jedhe eega amantee turte gartee torbaan lama eega amante maal jedhe waan viidiyoo qullaa deemu kan agartee akkam jedhetiin heeruma maatiin kiyya gartee dubartii lafa arabaa jetti kootu heerumi naan jedhani gartee jettee booche ilmoo dhaltee asii biyyatti argattee ilmoo sani gartee gara amantii biraa jalaa ofani ilmoo sanin biyya tana yoon deeffadha jedhees kan isii fuudhees islaama na rakkisee jettee wallahi an amantii beekaan see bakka deemu yoo dubartii kaafiraa dhufe ani kaafira jaan jette ortodoksii dhufe ortodoksii amantuma himatuun beeku jette ani gaafana gartee eegana amantii isaa kana gartee bakka inni gartee tartiiba dhabuudhaan adda bahee ilmoon argadhe san gara biyya argee ilmoon sanis akka kufrii deebitu na jalaa godhanii du'aa naa godhettee boochi gartee yaani wallahi waan akkanaati jira hawaasa keenya gartee rabbi sodaadhaatii khayrii walii godha waan kana gaa akkana fakkaatti haalu dhikri daawaa shooyin waa hedduu godhuu deema haqiiqatan hundatti niin hawwa rabbi irraa subhaanahu wa ta'ala ustaad haalu dhikri daawaa shoo hagartee istiidiyoo guddoo mataa isaa hin qabne arraan tana hujii guddoo tana kadalage gaafa istiidiyoo mataa isaatii fi meeshaa mataa isaatii fi proogiraamni mataa isaa guututti itti baafame waan inni hojjetu gaa Allahu a'lam ka arraan tanaa gartee namni hizaaban qabne harka Abu Mu'aaz irratti islaamummaa seenaa jiru gaafa san wallee tarree qabatanii tartiibaan ustaad Abu Mu'aaz dalagaa dhiisee taa'eetu mana quudha gaafa san ammoo akka goonu nuti beeka tanaaf mee hoggaanii fi viidiyoo ta'e waraabdu laayivii hoggaa gootu kaameeraa modeela kamiin gootaa
istaayila kaameraan kana mana harka jiru kan haqiqatan waan dalagaa deemu jawwaaluma kiyya mobaayiluma kiyya kaameraan dur qabu tokko in cabee cabnaan istuudiyoo achuma dhiiseetiin biraa deemee jechuun li'annoo kunuu kaameraa bareedaadha jedhanii kanuma irrattiin gartee jawwaaluma kiyya kana kan keessa daawunlood godhu kana maanaasa'u gareen 150 keessa jirus alama kana tanuma gartee haqiqatan halkanii guyyaa gartee gareen itti namaan araarsus garee araaraa asuma keessa jirti jaarsaa jaartii wala araarsina obboleeyyan wallole abbaa fi ilmu wallole faan ajaa'ibsa kunoo kalee walii araarsinus namni abbaa ofiiti waan ofiiti akkam wallole akkamitti walitti araarsaan jeensiif abbaa keenan dubbisu akkana hanqafa dhetaatu rabbiin eega rabbii gabbaruuti wawasayna al-insaana bi an kafaranillee amantii faranaa qabatan hanqa gartee amantii irraas hin deebis garee akkanaati jira duuba nama waa bale kaan maallaqa irraa saamanii gartee jawwaan ergan dubbisee gartee taan viidiyoo kana janajjaneetiin akkanatti ergena siin saaxila jee maallaqa irraa nyaata wallahi halkan kan akkuma mootummaa tokkottiin bula haqiqatan silaani nama gartee taa'eetuma ofirraa hojiin tiyyumaa silaatanuma taateen jaa ammoo namaan taatu gaa walaa tansa nasiibaka min addunyaa namarratti horkattees sin dhiisu namni gartee yani gartee teesseeti waan hin dalagattus hin jaasii arrabsan akkuma keetiifa maqaa nama bogaasan cal jettee ibaadaa godhattus dalagattus waan khayrii hojjettus addunyaa tana dalagat yoo yuutuubii sheer bar rasuul alayhi salaatu salaam sheer godha jechuun rasuul jecha rasuulaati gartee aboo namni isin jira hajjatul wada eenarraa dhaqqabsiisa akkas dhaqqabsiisa li'annahu maali jennaan nama gartee as jiru rakaa bakka biraatti sirraa fayyadamuu mala li'annahu viidiyoo keessan dhaggeeffatee namni amanuu jira miti saniif waan akkasiitii gartee waan hedduu godhaa jira haqiqatan ani fatuma ofan gaafatiin anja waan feesan kotta waan bira mobaayilli keessa duraan guutamu ree mobaayiluma kanaan nama walii arrabsa dhugaa keeti kun arraa'u guutameetiin guyyuu gartee warra gartee ta kaampaanii dheetiin giigabaayitii bitaatumaan baatumatti hin qaba numa guuta ammas yoo 165 yoo ta'e 200 fi wayin godha akkanuma ol deemu jiru rabbi subhaanahu wa ta'ala barakaa keessa kaaya inshallah barakuma lamaa fi diidamii takka akka ati moobaayilaan waraabne abdiin qaba maaliif jennaan waan kana ati mataa keetiif yookaanuu waan gartee lubbuu teetiif jecha godhaa jirtu miti kun waan gartee jeneraal ummata oromoo guutuu sila ta'eef wanni gartee nurratti jiru ummata oromoo dhageeffadha istiidiyoon Abu Mu'az istiidiyoolee biraatii gad ta'uu hin qabdu kun dhaamsa Hamzaa Sheikh Jaabir kaameraan Abu Mu'az itti waraabu kaameraa ummata kaaniitii gad ta'uu hin qabu yoonii fi arra namni si jalaa use nahnu ma'aka nusi wajji jira arraan tana namni nama qabu waan dhabe hin qabu ja'an akkas Sheikh Aminuu wal qabaachuu ja'a guyyaa tokko ol beetiin mee Abu Mu'az maalitti yaaddan jeetii yaadarraa fuudhe ummata kana mee akkamii yaaddanii jeetii yaadarraa fuudhe wallahi hundinuu ol bahanii Abu Mu'az khaniin osoo nan hin gaafanne gartee Abu Mu'az san bira naafaa geessuudhaaf si xiyya Abu Mu'az hedduun jaaladha nama gaariidha hedduu waan gaarii nu yaamaa jira abbaa araaraati obboleessa keenya tokko immoo waan ajaa'iba sitti taha walaloo ajaa'ibaa maqaa keetiin qopheesse beejii biyya jala deemtee ilaaluu dandeessa Abu Mu'az jechuun je'ee walaloo akkam tana yadaloo taqabdu ta walaloos qabdu yoo feene nashiidaa jennaan yoo feene walaloo jennaan jaalala ummata bal'aa kanaa waan walis saabbattee alhamdulillah ummata kanarraa ta'u walis saabbattee inshallah ta'ala achumaan gartee wanni ati goote istiidiyoo jaaruudhaaf ni jira mee wanni ati tattaaffii godhaa jirtu ummanni gartee istiidiyoo tana ni fadhaa akka ati miidiyaa guddaa guutuu fadhaa mee maal goote Studionis manuma kiyya alhamdulillah mana bitadheeti amma tana saddeet dura maali qaba mana kiyya irraa Sheikh Aminuu dhufe studiyooti jedhu dhufee gartee mana kiyya keessa taa'ee achitti waan waliin goonee gartee viidiyoo isaa cafasanii gal lakkisa dhaadhees qaydni godhe hundaa inshallah gadi lakkisa gartee goojjoon foddaan teetun bakka hin dhaqqabin ganda daaroo labiitu giyaa jirti naan jee ganda namticha akkas godhu namaan arkee naan jee gartee nama biyya telefoon walii galeetuma Abu Mu'azuma jee daawwata bakka dhaquutti hin jirtu naan jee afarsuu jirta waan miidiyaan biraan goone godhuu jirta haqiqatan naamilee if boodan deebiini si wajjiin jirra gartee viidiyoo isaanii cufa torbaan kan erkattanii gartee dhaabbadhu godhii naan jee daa'awaanuu tana gartee waliin gartee geetee bahuu jirta yoo isin hin jiraanne nutu bakka waa itti nu qabnu jabaadhu jeeti gartee waa hedduu jajabeesse Sheikh Anwaarillee akkasuma Sheikh Anwaaris gartee waa hedduu godhu jirta waan yoo isin gargaare namnu amantii gartee gargaaru jechuun tana waliin dhaabbanna jee alhamdulillah hawaasa kanarraa argamuun waatilleen kuno
jaalom obbolummaa amantii jaalachuu akkana wal afeeroo tana wallahi alhamdulillah ummata kanarraa ta'uun ummata wal jaalatu kan isaan hin beekne hatakkaa isaan hin arkin garteen sani ani yeroo duraan ani gartee ofii kiyyaaf oofuun amata meeqa waan miidiyaa kana amata kudha meeqa asirratti laayifiidhaan nama kanatti sagantaa nama aalama kanarraa maatii tiyyarra amma nama gartee fira tiyyarra nama gartee narraa amantii walii qabnu obbolummaa islaamaatiin rabbi haqiiqatan maatii tiyya garii kan waliin galleenitu jiraa'u gartee yaani jaala obbolummaatiirraa gartee nama hedduun oomishadhee Sheekh Amiimaan naaje ati duutu dillu kun gaafa ati duute yoo tokko du'aa isii godhe keessaa sii qabalamuun hin dhabdu guyyaa sana alhamdulillah jinaan waan biraatillee ta'uu baat so fillahi ati takkittiin siin jedhe rabbii jechaa goonan li'ajlillah qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi sanaa taatu je gartee namni ati nafeerin argine je nama gartee nyaata isaa taaziyaa isaa yeroo meeqafaa nyaatan fa'as baas kan namni hin jirre fa'aa jiru eeysaa guddaa ati yaa jechuun gartee jinnuma fi wanta qofaa seefe malee namni afeerin jirtu afeeri suuratul jinni qaraana suuratul jinni irra qaraana jinni tokko jira alis bar waan barbaadaatiin dalagaa jinni tokko kan minal jinnati wan naasisan ayye jinni magbaati yahudaa ture hara islaamummaa deebi'eega hara jinni tokko hin taatu waan jinni taateefi malee hara islaamummaa dhufe yahudaadha viidiyoo tiyya jala deemtanii ilaaluu dandeessan waan ajaa'ibaa maashaallah jinni neezerlaand irraa dhuftee yahudaadha biyya tana biyya Giriik kanatti nama seentee achi amantee islaamummaa qabattee hara biyya islaamaa baqattee jechuudha. Jinnicha sabbituu yaa'uudhanii fi rabbinaa mul'ise inshaallahu ta'ala. Ni jirti milal jinni ummanni waan biraan seenaa ni jirti jechuun milal jinni raayis nama amanee jira gartee yaani waa hundarraa rabbii rasuulaa ta'ala salaam gartee khara jinni fi insitti ergine jaaban rabbiin jamaa meeqa rasuulonni qabee gorsuu ture. Kuni bar waan sheeko miti ustaad waan jinaati YouTube kiyya jala dhaqanii arguu danda'an. Ana shahadaa qabsiisu ati eenyu ani yahudaadha jaa jinnichi. Eeysaa dhufte neezerlaand irraa hin dhufe maaliif micoota na keessa seente micoota na akkana obboleettiin isitti na ergite jedhee achirraa dubbate haya shahadaa qabadhu ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abduhu wa rasuluhu jee shahadaa qabsiise akkasitti ittiin deebi'ini deemteeni aree viidiyoo tana namni gari waaniin yeroo hedduu qishaa godhu qishnaa sa'uu malan yuutuub kiyya jala dhayitanii akka Tanaaf meegaa karaa dubbii teenyaa haa deebinu ustaad. Tole. Sagaleen xiyyeerri dhagaamtii mi? Ni dhagaamti. Karaa dubbii teenyaa haa deebinu. Duba gartee ati istiidiyoon yookaanuu amma boodaaf nin jaara jettee ni laata jira. Akkas gartee maashaallah gaafii bareedaadha. Waanni takka bakka qabaachuu qabdi. Gartee yaani waanni hundi bakka hin qabaanne waanni bakka hin qabne hin jirtu. Waa hundaafuu bakkee qabaachuu qabdi. Bakka hirribaatu ni jirti namni algaa ofiitu bakka hirribaa tokko itti tolfatu ni beeytanii miti isa. So istuudiyoo bifa ammayyaati manuma kiyya kilaasa tokko ruumii tokko gartee yaani qopheessee duraanuuti jira maktabaati yaa hojii jirti. Diigee waliin banee meeshaa gaa istuudiyoo itti ijaaru ni beeytan akka itti ijaaranii maashaallah hawaasni keenya irraa gaala wallahi dhugaa haa galatooma miidiyaan Nuura Hudaa dubartiin teenya gartee 190 lafa arabaa tana Sheekh Anwaariif dhaabdan TV Islaamaati OIT gootan Hamilton gootan gana akkanatti illee gootan ilaa hanqa duutanitti kiyyallee akkasumatti gootanii li'aanna'u qaawuma isaan hin goone waan baasa bidaa biraa baasuun deemu waanuma isaan hin arkine bakka isaan hin cufneen irraa cufa malee kan biraa kan dhufuus akkasuma Hamzaalleen kunoo waa meeqa asiin cufa istuudiyoo godhamtee nama keenya waan tana hunda bira dhaabbachuun dirqama saniif diigaan jira tolchuutiin jira bal'isee ifaa bakka ittiitu kaameraa tokko kompiitara waayirii haada adda addaa bakka itti nayitugaa duraan telefoon akkanuma dura kaayatiin fadhu iyyaa miti kaan namni sirra dha'u sirra dhaamsu chaarjarri sirra dhuma faadha waa meeqa asaan muda sheekootii ati gartee waliin gartee intarneetii asirratti waliin haadaan naquun dandeessu yoo guddaa bitatteellee waa ifataa waan haadaan waayiriidhaan waliin nayixee ifiifoo maka tokko gartee waan cuftii kaameraan dijitaaliin gartee waan cufeef keessa bildii ta'ee jira neetworkii waan hundaan gartee waayilasiin saniif inshaallah akkana bira dhaabbata wallahi maal ani jechuun sila qabeenya keeyyaraa oofuun ture gartee halkanii guyyaa gartee godhuun ture ammoo waan hin danda'amne takka gartee itti iyyachuun dirqama taate obboleeyyan kiyya gartee kan nama nyaatu hedduudha. Waan taphaatii miti ustaadhaan siyaayu istiidiyoo jaaruu jechuun ani istiidiyoodha jee waan xixiqqoon duuba guuree wanni godhe kana doolaara fomaan gaan itti fixe anaaf beeka xiqqishoota agartee akkam beeku namni beeku hin jiru kaameraa xiqqaa kanaa fi kanneen qofatti hangaanan fixe anaaf beeka
Tanaaf istiidiyoo jaaruu jechuun obboleeyya waan laayyoo miti, waan lallaaftuu miti. Tanaaf harka tokko loomiin takka nama 50 boona nama tokkotti ba'aadha. Insha Allah Ustaz Abu Mu'az istiidiyoo tana akkuma arra mobaayila kanarraa haasoynutti bara 2020 keessa istiidiyoo teetirraa haasoyna. Believe me na amanitan. Harka dhibbarraa dhibbattiin sii hima insha Allah ta'ala. Maaliif jettee naan jii mee maal akkan abdatte naan jii na gaafadhu. Tole maal abdattan? Wanni ni abdadde ummata arjaa bal'aa, ummata gaarii, hawgaa kannate ammaan kannadde beekigaa Abu Mu'az istiidiyoo hoggaa jennu Abu Mu'az istiidiyoo isaa tagartee amatatti isinii deddeebi'u miti. Tun istiidiyoo yeroo takka gadhaabatti. Yeroo takka gadhaabbatti yeroo takkitti achi booda ifiif dalaydee if jaartii waa hunda gooti tanaaf insha Allah ta'ala hanga ati duututti insha Allah. Hatta yaatika al-yaqin san. Kana qofaa miti istiidiyoon ifiif guddisaa deemti bar. Ifiif guddisaa deemti. Tanaaf Ustaad Abu Mu'az yeroo ta'e qaalii osoo mana dalagaa osoo mana haakimaa jirtuu nuu kannitee ummata keetiif gaafii fi deebii teenya nu deebisuudhaaf hedduu galatoomi. Yoo yeroo ta'e keessaa xiqqishoo yeroo sirraa gubne immoo dhiifama guddaa si gaafanna. Laalaa ashiroo baay'ee galatoomne. Akkasi dhugaa keetii bakka hojiitiin jira. Gartee walumatii irraa fudhadheetiin yeroo ta'etii atis akkasuma galatoomi namni ilma lamaa hin galatoomfa rabbilee hin galatoomfa haqiiqatan seena siitu na afeere namni afeere hin jiru waan karaa waan khayrat وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربين جا أبو وان خير رتي خرا خير رتي وان قرتي يعني أجند آخرات في درت والجرجارة وان دان جارة بتركام حرام رت والجرجارة جاتنا وبلوم من إسلاماتو أكن يجوا قرتي وبري سوقية قال توم يوم زاسر راي قال ورد دعوته قال توم دام صبرين كوان نسني دام إن شاء الله تعالى قرتي خلنا أول تاتي والبر هذا بنو قرتي ما نعمل سا وان تكدل لب ما تيتي صدقاتوس قرتي صدقات شباتوس لب ما تيتي قرتي dhiiraa fi dubartiirraa kan khayrii hojjete arra waa kannate gartee fuula rabbiitti arkachuu ta'e haqiiqatan hanqaan waan hara badduun ittiin dalagin ati ani gartee waan khayrii irrattiin hawwee rabbiirraa subhaanahu wa ta'ala aqiidaa bareedduu hawaasa keenya amantii barsiisu warra akkanatti amanu kana gartee insha Allah ta'ala sawaaba itti argatanii hundi keessanuu waan tanatti wal haa gargaaru wal bira haa dhaabbannu ani isinitti hin deddeebi'u mana kiyya istuudiyoo kiyya hoota na khiree isaan jiru kallattiin saatalaayiti jechuun deemu tamsaasa kiyya gartee hawaasa biyyaa malee miidiyaan gartee bira gartee kuma meeqa kuma torba kuma saddeet baasee samirra oofaa jira israafa sanillee hin godhu ani gara gartee intarneetiidhaatiin bakka isaan intarneetii gartee yaani godhaa hin jirre dhaqqabsiisa jedheetiin hawaasa daayisporaa keessa jiru kanaaf ni jedhe insha Allah ta'ala wal bira haa dhaabbannu hojiin an godhus ni gartan bi'isinaa ni jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala fayyaa fi iimaana nu haa kennu warra waan niyyate haa godhu rabbiin nu haa kennu isinillee waan kannata warri hirmaachuu barbaadan liinkii gareedhaa kan nuti as jala keenya takka as gubbaa keenya kanaan garee seentanii hirmaachuu dandeessan hundi keessan liinkiin taasirra jirtu kana insha Allah ta'ala liinkii kanaan wala garra haga yeroo biraa wala garratti Ustaad Abu Mu'az hedduun haa galatoomi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah.